Daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa sanaa qaqqabu kun sagantaa keenya yeroo jalqabaaf simbiraan ga'uuf eegaluudhaaf jirru dhimmoota ijooti. Dhimmoota ijoo keessatti maal fa'aa ilaalaa isa jedhuuf ammoo taateewwan akka addunyaatti akka biyya keenyaatti keessumaa akka Oromiyaatti jiraniitii fi akka Itoophiyaatiif Afrikaa gaanfa Afrikaa dabalatee taateewwan addunyaan keessummeessitu kan ispoortii, dhimmoota siyaasaa, dhimmoota diinagdee, dhimmoota hawaasummaaf kanneen biroo irratti fuulleeffachuudhaan guyyaa irra taatee taa'uudhaan keessa dhimmoota ijoo irratti fuulleeffachuun kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Dhimmoota ijoo keenya kana dhimma addaa goonee yookaanis immoo taateewwan garaagaraa irratti fuulleeffachuun yeroo yerootti kan isin biraan ga'u ammoo ani Lalisaa Alamuuti kan har'a ana waliin jiru gamoo ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Firaa'ol Abrahaam aga xumuraatti nu faana turan isiniin jedha. Qophii dhimmoota ijoo wiirtuu miidiyaati nu waliin tura. Tokko jennee egaa dhimmoota ijoo arraatiin kanan isin biraan ga'uudhaaf deemu yookaan immoo odeessaalee jiran kanan isin qaqqabsiisu. Inni jalqaba gaamanni maree ministeerota Itoophiyaa guyyaa har'aa kana dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuudhaan kallattii isaa yookaan immoo fuula isaa gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ajandaalee inni mari'ate akka ragga'uuf kallattii kaayate kan inni jiru. Saniinis ammoo manni maree ministeerotaa walgahii idilee isaa 25ffaa guyyaa har'aa taa'eetiin dhimmoota garaagaraa akkuma jalqabayyuu kaasuudhaaf yaalee mari'achuudhaan gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelu taasiseeti kan inni jiru. Innis ammoo manni marichaa egaa wixinee garaagaraa haa jennu malee dhimmoota gurguddoo sadiitti irrattidha kan inni mari'achaati ture. Saniin keessaati inni tokko labsii eegumsa daataa dhuunfaa irratti kallattii kaayate kan inni jiru jechuudha. Kunis immoo labsiin daataa dhuunfaa jechuun maal jechuudha isa jedhuun kan wal qabatu biyya kana keessatti egaa waa'een daataa dhuunfaa yookaan immoo haalli jireenya qabiinsaa lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiranii daataan isaan dhuunfaadhaan qabanii lakkoofsi yookaan daataan biyyattii kun maal fakkaatti kan jedhu sirnaan raggaawaa fi qindaawaa miti. Kanarratti qindaa'uudhaan akkuma idil addunyaatti taatee daataa dhuunfaadhaan wal qabatu hordofuudhaaf Itoophiyaanis immoo adeemsa mataa ishee deemuu qabdi kan jedhuun kan wal qabatu manni marichaa dhimma kanarratti wixinee labsii eegumsa daataa dhuunfaa irratti mari'achuudhaan galteewwan barbaachisan dhaga'itti dabalanii booda mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka isaan raggaa'isaniif qajeelcha kenneeti kan inni jiru jechuudha. Kun egaa ajandaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif tokko jedhee akka isaan raggaa'isaniif darbanidha. Kunis immoo mana maree ministeerotaatiin kan garasitti qajeelfamedha. Inni lammaffaan immoo wixinee labsii itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa irratti wixinee dhiyaate mari'achuudha. Maree kana immoo haala raggaasisuun danda'amu irratti sanas qajeelchaniiti kan isaan jiranii. Egaa waa'ee itti fayyadama lafa baadiyyaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa yoo ilaalle uummanni keenya uummata Itoophiyaa jechuudha. Olmost gara dhibbentaa 80tti kan dhiyaatu uummata baadiyyaatti akkasuma qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootadha. Itti fayyadamni lafa baadiyyaa Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata jedhu irratti kallattii fi haalota idil addunyaan fayyadamtuu fi wixinee haarawaa fi miidhagaa ta'e bocuudhaan waan itti dabalamuu danda'u galteewwan barbaachisoodha jedhaman itti eda'uudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasisuuf garasitti sagalee guutuudhaan darbeetti kan inni jiru jechuudha. Kun egaa wixinee yookaan immoo manni maree ministeerotaa guyyaa har'aa kana akka mari'ataa ture keessaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo wixinee labsii zoonii diinagdee addaati. Kunis ammoo egaa haala nama toluudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa kana zoonii diinagdee addaa jechuudhaan industiriiwwan garaagaraa bifoota adda addaatiin hawwattummaan Itoophiyaa akka miidhaguuf gama addamee turizimiitiifis miidhaginaan addatti ilaalamuudhaan wantoota garaagaraatu dhiyaataatii ture. Kanarrattis manni maree bakka bu'oota uummataa wantoonni itti dabalamee erga sanatti darbeeti akka raggaasifamuudhaaf kallattiin kaameeti kan jiru jechuudha. Warreen kun egaa dhimmoota ijoo keenyaa yookaanis immoo dhimmoota ijoo manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa walgahii isaatiin taa'ee turedha. Kana fakkaata jechuudha. Lammaffaa irratti dhimmoota ijoo keenyaatiin ammoo as gara Oromiyaatti wayitan isinitti himu. Egaa waldaan barreessitoota Oromiyaa jechuudha. Gaaddisaa Awaard jechuun badhaasa barreessitoota jajjaboo bara kana keessa dhiibbaa uuman akkasumas ammoo badhaasa umurii guutuu kan jedhu kennuudhaafidha kan inni jiru. Guyyaa har'aa kana ibsaa
gaazexeessitootaaf kennaniiti kan isaan jiranii gaazexeessitoonnis argamuudhaan ibsa kana balbaloomsuun uummata biraan qaqqabsiisanii turani. Waldaan barreessitoota Oromoo barruu Oromoo hundeedhaan gadi dhaabuu qulqullina barruu Oromoo jabeessuutii fi akkasuma barreessitoota jajjabeessuu irratti kan hojjetudha. Sanumaanis wal qabatee barruun Oromoo egaa seenaa barreeffama afaan Oromootii fi kitaabilee Oromoo yoo dudduuba deebinee kan ilaallu ta'e achii dhufisaa yookaan immoo jalqabbiinsaa umurii dheeraa qabaachuu haa baatu malee hojiileen haga ammaatti hojjetaman hedduu kan nama boonsanii fi hedduu kan garaa nama ga'anidha. Waldaan barreessitoota Oromiyaa ammoo Bogaaddisaa Birruu maqaa isaatiin kan moggaafame nama yeroo jalqabaatiif asoosama afaan Oromoodhaan barreesse jedhamuudhaanidha kan maqaa kana moggee. Egaa marsaa lammaffaa yookaan marroo lammaffaadhaaf guyyaa dilbata fuuldura keenya jiru kana hoteela internaashinaala Ililliitti akka badhaasa marsaa lammaffaa kana geggeessu ibsa miidiyaaleef kennee jira. Walaloo kitaabatti qindaa'ee walaloo jabaa kitaabaan dhiyaate jedhamuudhaan badhaasa kana keessatti kan tuqamee jira. Akkasuma asoosama gabaabaa dabalataan immoo asoosama dheeraan badhaasa kana keessatti kanneen hammatamanidha. Badhaasni umurii guutuu jira. Dabalataan gaazexeessitoota dhiibbaa ogbarruu keessatti uuman hojii ogbarruu Oromoo balbaloomsuu fi qulqullina isaarratti hojjetaniif illee badhaasni kun ni jira jedhameeti kan inni jiru jechuudha. Kun egaa guyyaa dilbataa kan raawwatudha. Odeessi kun dhimmoota ijoo keenya keessatti jira. Ogbarruun Oromoo yoo hundeen isaa jabaate, qulqullinni isaa jabaate, sirni isaa yoo gadi fagaate waa'ee seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, kalaqa Oromoo fi dinagdee siyaasa isaa irratti dhiibbaa guddaa waan geggeessuuf waldaan barreessitoota Oromoo illee kana bu'uura godhachuudhaan hojii guddaa hojjetaatti kan inni jiru. Kanaaf dhimma ijoo keenya guyyaa irraa ture. Egaa dilbatas waan ta'u kan oduu keenyaan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa gara odeessaalee keenya isa sadaffaattan isin dabarsaa dhimmi ijoo nuti har'aa simbiraan ga'uudhaaf deemnu saatalaayitoonni Itoophiyaa dachiirraa ol furguggeeffamanii turanii ka saatalaayitii Itoophiyaa jedhamuudhaan turan jechuudha. Yeroo ammaa kana ji'oota muraasaan dura tajaajila garaagaraa yookaan immoo waggaatti kan lakkaa'amuuf kennaatii turanii. Amma hojii dhaabuu isaaniitu dhaga'amaati kan inni jiru. Kanas immoo institushiniin Jiyoo Ispaashaalii fi Saayinsii Ispeesii Itoophiyaa BBC akka himetti yeroo ammaa kana saatalaayitiin kunniin hojii dhaabanii kan jiran ta'uu isaadha kan addeesseetii jiru. Kunis akka qondaalli olaanaan daayirekteerichaa yookaan immoo daayirekteerri olaanaa instituutichaa obbo Abdiisaa Yilmaa BBCtti himanitti yeroo ammaa kana Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalqabaaf saatalaayitii Itoophiyaan Remote Sensing Satellite 01 yookaan immoo ETRSS 01 jedhamtu ka kiloogiraama 70 ulfaatu gara samiitti qindoomina Chaayinaatiin wal furguggistee kan isheen turte yeroon tajaajila isaatii waan raawwateef yookaan immoo haginni turtii isaatii qilleensarra yookaan immoo hawaa kana keessa turu waan dhumateef yeroo ammaa kana tajaajila kennaa kan jirredha kan ibsame. Kun egaa saatalaayitiin kun qonna albuuda eegumsa naannoo akkasumas immoo eegumsa haala qilleensaa fi qorannoo teessuma lafaaf odeeffannoo kennaa turuudhaan Itoophiyaa tajaajilaa kan turedha jechuudha. Itoophiyaan seenaa keessatti akkuma yeroo Itoophiyaan saatalaayitii wal furguggisiiste biyyoonni garaagaraa yeroo jalqabaaf Itoophiyaan taatee godhamee hin beekne raawwatte jedhamuun jajamaatii turteen hojiiwwan gurguddaa Itoophiyaadhaaf hojjetaa kan turedha jechuudha. Egaa gosoonni saatalaayitii danuutu addunyaa kanarra jiru kan asii wal furguggeeffamanii kan Raashiyaanis, Ameerikaanis, Chaayinaanis akkasuma biyyoonni gurguddatan wal darbatan gosoota garaagaraa kan qaban yoo ta'u kan dachiirraa odeeffannoo akka walitti qabaniif asii wal ergamanis danuutu jiru. Isaan odeeffannoo funaanuudhaan gara lafaatti yookaan immoo kan qaama ergeedhaaf gad deebisanidha. Egaa Itoophiyaan baatiiwwan yookaan immoo waggoota tokko waliif kan achirra tureen odeeffannoo garaagaraa argataatii kan isheen turte jechuudha. Egaa akkuma ergama isaanii hojii adda addaa qabaataniin ergama adda addaa fudhataniiti kan isaan deeman jechuudha. Saatalaayitoonni kuni egaa fageenya kiiloomeetira 36,500 irratti fagaatanii kanneen ta'an gosoonni saatalaayitii garaagaraa ni jiru. Egaa harkisni lafaa xiqqaa waan ta'eef waggaa hedduu tajaajiluu illee kan danda'anidha akka odeeffannoon jirutti jechuudha. Saatalaayitiin Itoophiyaa jalqaba hammi dachee irraa fagaatee ture.
kiiloomeetira 628 qofa akka ta'edha kan himamu. Kunis ammoo kan 36,500 garaagarummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Saatalaayitiin fageenya kanarratti harkisa lafaa dandamachuuf anniisaa waan baastuuf umuriin ishee kan gabaabbatu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo funaanuudhaaf waggaa wal darbatamtu hagi harkisa dachee kun gravitational force kan jedhu kun immoo gadi ishee harkisa. Gadi harkisa dachee kana dandamachuudhaaf ammoo humna yookaan immoo anniisaa hedduudha baasti. Ofiif iyyuu kiloogiraama 70 ulfaatti. Anniisaa kana gadi fagee hambisuudhaaf yookaan immoo gadi harkisa dachee kana irraa dandamachuuf immoo anniisaa isheen baastu umurii ishee gabaabsa jechuudha. Akkuma ilma namaatti kan yaadamu jechuudha waan anniisaa kuni. Kanaanis ammoo egaa gariin ergamni isaanii garaagara ta'ullee gosoota saatalaayitii keessatti tajaajila garaagaraa kennu jenneetti kan nuti dabarree egaa akka hubachuun danda'amutti dhimmi saatalaayitii Itoophiyaan erga yeroo dheeraa keessatti ofumaan tajaajiloota garaagaraa akka albuudaa qonnaa maal jedhee dubbataatii turreen kan wal qabatu sana kennaa turte yeroo ammaa kana garuu egaa saatalaayitiin jalqabaa Itoophiyaan waggoota 3 ta'uudhaaf tajaajila kan isheen turte. Kan jalqaba darbatameen alatti deebitee waggoota tokkoon booda saatalaayitii haaraan tajaajila wal fakkaataa kan darbatamee ture sun waggaa tokko dura jechuudha. Kan waliigala garuu kan jalqaba darbatame waggoota 3f ta'uuf Itoophiyaa kan tajaajilaa turte yeroo ammaa kana tajaajila saatalaayitii kennaa akka isheen hin jirtedha kan odeeffameetii jiru jechuudha. Egaa waan hunda keessaa saatalaayitii to'achuun odeeffannoo walitti qabuu fi akkasumas immoo odeeffannoo xiinxaluun muuxannoo guddaa Itoophiyaan horatteeti kan isheen jirtu jechuudha waggoota 3 darban kana keessatti. Kanaanis ammoo odeeffannoo ETRSS jennu kan 01 jedhamee moggaafame kan Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif gara hawaatti as wal furgugeeste kuni qorannoo taasifamuun akkasumas immoo aappii turizimii dalaguudhaaf hojiirra akka oolu ta'eeti kan jiru. Kunis immoo muuxannoo Itoophiyaan yeroo jalqabaaf irraa argatteedha. Egaa ETRSS 01 kan jennu kun humni ergaa simachuuf erguu ishee yeroo ammaa kana dadhabaa waan deemeef saatalaayitii biyyoota biraarraa odeeffannoo fudhachaa akka jiranidha kan himamee jiru. Saatalaayitoota biyyoonni biraa olirraa qaban irraa odeeffannoo garaagaraa argachaa kan jiranidha. Kunis ammoo carraa inni fidee fi dhufee wajjin kan wal qabatudha. Sababni isaa osoo Itoophiyaan saatalaayitii jalqabaa waliin hin erganne ta'eeti biyyoota biraa waliin illee waan odeeffannoo argachuudhaaf ishee dandeessu hin jiru jechuudha. Egaa waggoota lamaan dhufan keessatti Itoophiyaan saatalaayitii qulqullinaan wayyaa qabu kan jedhu furguggeessuudhaaf qophiirra akka isheen jirtudha kan himamaa jiru. Kunis immoo carraa guddaadha Itoophiyaadhaaf jechuudha. Waan tokko ni yaalama. Galtee yookaan immoo bu'aan fiderraa ka'uudhaan immoo marsaa lammaffaadhaaf qophii garaagaraatu taasifama jechuudha. Qophii garaagaraatu taasifama jechuudha. Qophiiwwan taasisaa jiran kana keessatti immoo waggaa lamaaf qulqullina olaanaadhaan gara ol furguggeessuudhaaf akka isheen jirtudha. Kunis ammoo hawwii guddaadhaan kan eegamu ta'uu isaati jechuudha. Egaa gatiin saatalaayitii kominikeeshiniidhaaf barbaachisu ammoo daran qaala'uudhaan gatii yookaan immoo baasii olaanaadha kan inni nama gaafatu jechuudha. Egaa kanaafis ammoo wayituma maallaqni isaa argame yookaan immoo baajetiin isaa qabamee kan ol ergatan yookaan immoo kan ol furguggeessan ta'uu isaati kan himameetii jiru jechuudha. Egaa waan saatalaayitiidhaan wal qabatee guddinni biyya tokkoo akkasumas immoo haalli teknooloojii sadarkaan teknooloojii isheetiillee saniin kan madaalamu ta'a jechuudha. Walumaa galatti waan saatalaayitii Itoophiyaan achi ol qabdus kanaan kan wal fakkaatu ta'a. Egaa biraan wanti odeessi biraa yoo jiraate kan hagammaatti jiru kana fakkaata. Egaa dubbii yookaan immoo dhimmoonni ijoo keenya ammallee akkuma itti dhufanitti jiru kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa ammoo gara biyya ollaatti achi sinceessaa dhimma ijoo keenyaatiin. Egaa Sudaan waldhabdee keessoo isheetii yookaan immoo lola waliinii keessatti kuftee jirtuun hokkolaamaaf saaxilamtee kan jirtu ta'uun ishee beekamaadha. Kanuma wal qabatee ammoo muummeen ministeera Sudaan duraanii egaa haala amma jiruutiin adda siivilii waraana Sudaan dandamachiisu yookaan immoo hunda itti kutuu danda'u yookaan waraana xumura gochuu kan danda'u hoogganuudhaaf filatamanii Finfinneetti egaa kora addaa ta'aniiti kan isaan jiranii. Kunis ammoo humna siyaasaa fi siivilii Sudaan walitti araarsuu qindoominaan hojjechiisuu caasaa ga'umsaa fi adda dimokiraatawaa siivilii of keessatti hammate irratti walii galuun walgahii isaanii Finfinneetti ta'anii turan xumuraniiti kan isaan jiranii. Kanumaan muummichi ministeeraa duraanii Abdallaa Hamdook bakka bu'oota humnoota siyaasaa fi siivilii koreewwan adda addaa
waldaalee dhuunfaa akkasumas immoo miti mootummaa kaachi keessatti local UN jedhamanii jiran hojii gamtaalee garaagaraa qindoominaan kan waliin hojjetan akkasumas immoo waajjira hojii raawwachiiftoota adda addaatiin wal ta'uudhaan walumaa gala miseensota 30 kan qabu walii wal ta'uudhaan qindoominaan nageenya Suudaaniif waarawaan dandamachisuuf kan hojjetaa jiranidha. Kan jara kana hoogganu walumaa galaan immoo ministeera muummee Sudaan duraanii Abdallah Hamdok jedhamaniiti kan isaan filamanii jiran jechuudha. Walumaa galagaa namoonni gara dhibbaa ta'an humna siyaasaa, siivilii, gamtaa fi waraana bakka bu'uun Finfinneetti haala walgahii paartiilee ce'umsa siivilii dimokiraatawaa biyyattii keessatti deebi'ee akka hundee qabatu walgahii isaanii irratti mari'ataniiti kan isaan jiranii. Walgahii isaanii isniina kaleessaatiin guyyaa kaleessaadha kan walgahamee gabaasni kan ba'e garuu guyyaa har'aati jechuudha. Waraqaawwan dhimmoota siyaasaa qabiyyee garaagaraa of keessaa qaban kan diinagdee akkasuma ammoo gargaarsa namoomaa fi miidiyaa haala waraana itti tasgabbeessuun danda'amu irratti ajandaa ijoo godhaniiti kan isaan mari'ataa turan jechuudha. Hamdok ibsa gaazexeessootaaf kennaniin egaa qaamoleen waraanaa jiran hojimaata hojjettoonni gargaarsa namoomaa fi gargaarsa mirgoota dhala namaadhaaf dursa kennuudhaan haala mijataa Yesu haala mijataa uumuu akka qaban irratti waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Humnoonni siviilii waraana kana dhaabuuf bu'aa namoomaa hatattamaan mudatuuf karaa nagaa hunda galeessaan akka argamuuf tattaaffii mataa isaanii gochuu akka qaban illee waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiran jechuudha. Walgahiin qophii kun ka jalqabamee fi akkasuma jalqabaa deeffa injifannoo ka siviilii fi dimokiraatawaa farra waraana qindeessaa tokkoomsaa jennee abdannudha jechuudhaan gamtaa isaanii kana yookaan immoo ka hoogganan kan abdataniiti kan isaan jiran jechuudha. Hamdoki egaa haalonni garaagaraa kanneen akka biyyoota Saudi Arabiyaa, Ameerikaan, abbaa taayitaa misoomaa mootummoota gamtoomanii IGAD kan jennu jechuudha. Akkasuma gamtaa Afrikaa dabalatee waraanni Sudaan keessa jiru akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessuu isaanii hordofee Hamdokii fi akkasumas immoo gamtaan siviilii addi gamtaa siviilii isaanii kun gammadoo ta'uudha kan isaan ibsanii. Egaa ibsa dhumaa kamisaa darbee kennaniin addatti jechuudha humnoonni siviilii marii gadi fageenyaa geggeessuudhaan hojii marii siviilii haaromsa nageenyaa fi waraana haqa ce'umsaa fi dhaabbilee garaagaraa walii wal ta'uudhaan sababa rakkoo nageenyaa Sudaan qorachuun falli waarawaan akka kennamuudha kan isaan kaasanii jiranii. Kanaanis ammoo Sudaan dandamachiisuun akka danda'amu irrattidha kan kaasanii. Egaa hirmaattonni balaa namoomaa waraana kanaan dhufuu fudhachuun barbaachisaa ta'uu cimsaniiti kan isaan kaasanii jiranii. Qaamolee waraana garaagaraa keessatti wal qoodanii jiran balaa namooma irratti dhufu kana akka qooda fudhatan kiyya jedhanii akka amananiidha kan ka'ee jiru jechuudha. Sanumaanis ammoo hirmaattonni raayyaa ittisa biyyaa fi humna deeggarsa saffisa gargaarsaa garaagaraa akka darbuuf haala mijeessuu akka qaban illee waamicha dhiyaateeti kan inni jiru. Egaa koreen qophii kun mariin qaamota wal waraananii jiranii lamaan gidduutti deebi'ee akka eegalu kan jalqabamee jirullee nageenyaan akka xumuramuudha kan kaafame. Egaa waraana naannoo dhaabuuf tattaaffii godhamu hunda akka IGADii fi jalqabbii gamtaan Afrikaa dhimma kana irratti faarfatee yookaan immoo jajateetti kan inni jiru jechuudha. Marii Jiddaa keessatti akka taa'uuf ammoo galateeffataniiti kan isaan jiranii. Egaa haalli waliigaltee seenaa kanaan dura hin baramneen akka haaromu yookaan immoo waan kanaan dura godhamee hin beekneen waliigalteen haarawaan godhamee nagaan akka uumamuu danda'uudha kan kaasanii. Egaa dhimmi kun abdii kan namatti horuu dhibbeentaa 70 ol ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti dhimma Sudaaniif illee mariin keessoo haala kana fakkaatuun dhimma keessoo isaaniitiin mari'ataati kan isaan jiran jechuudha. Keenyoo gara qe'ee keenyaattis barteen kun waan gaarii fakkeenyi kun ta'uu qabudha jedheeti kanan abdadhu. Egaa gama biraatiin dhimmoota ijoo keenyarraa kanan isin biraan ga'u ammoo gabaasni buufata waraanaa Israa'el Dahalek jiru haleelame jechuudhaan kana dura yookaan immoo guyyaa kaleessaa gabaafameetii ture sobaa jechuudhaan Eertiraan waakkatteeti kan isheen jirtu. Kunis ammoo egaa buufata TV Libaanoon kan ta'e Almaydin kan jedhamu buufanni toonii loltummaa Israa'el odola Dahalek irratti argamu haleelameera jechuudhaanidha kan inni gabaasasaa maddeen an Eertiraa keessaa qabu naa himaniiru jechuudhaan gabaase. Sanis ammoo Moqaadishoo kan jedhus ammoo gabaasaa keessatti
tibba kana yookaan immoo guyyuma kaleessaa kana gabaasa haaraa qabatee been haleellaan sun akka raawwateedha kan inni hime jechuudha. Haa ta'uti malee garuu Eertiraan dhimma kana waakkatteetti kan isheen jirtu. Gabaasni Almahaadan kana Eertiraan miidiyaaleen baha giddu galeessaatti argaman buufata basaasa Israa'el Dahalaakitti argamurraa haleellaan raawwatameera jechuun kan inni gabaase soba dhugaarraa fagaateera jechuudhaan waakkatte. Gama biraan ministeerri beeksisa Eertiraa Yamaanee Gabra Masqal gabaasichi gonkumaa sobaadha jechuudhaan gadi fageessee jabeessee dhaabeetti kan inni jiru. Gama sooshaal miidiyaa isaanii ka duraan Tiwiitar jedhamu kan amma X jedhamee beekamu irratti barreeffama barreessaniin gabaasa sanaa ka warri buufata TV Libaanoon yookaanis ammoo Almaayidiin barreessan ibsan kana didaniiti kan isaan jiran jechuudha. Akka ibsa ministeerichaatti waa'een haleellaa buufata waraanaa Eertiraa keessatti kaameetii ture haalli isaan haleellaan itti raawwatame jedhanii ibsanillee Israa'el Eertiraa keessaa buufata waraanaa hoomaayyuu hin qabdu jechuudhaan ibsaniiti kan isaan jirani. Almaadiin garuu gabaasa kaleessa maddeen kiyya naa himaniiru jechuun gabaaseen haalonni inni itti hime haleellaan raawwatameera akkasumas immoo qondaalli waraanaa Israa'el olaanaan tokko bakka sanatti ajjeefameera jechuun ibseetti kan inni jiru. Garuu waa'ee haleellaa kana eenyutu akka leele eenyuun akka leelamee fi maaliif akka leelame waan TV'n warra Libaanoon fi Almaahidiin kun ibsee hin jiru jechuudha. Addatti garuu yoo qaama kana jedhee himuudhaa baate iyyuu gareen Islaamaa Ansaar Allah jedhamanii fi Yaman keessa socho'an tokko ta'uu akka hin oolle shakkii qabu yoo hin oolle jechuudhaan ibseetti kan inni jiru jechuudha. Egaa ministeerri beeksisaa Eertiraa garuu gabaasichi sobaadhiidha jechuun Israa'el Iraaniin akkasumas immoo finciltoonni Huutii Eertiraatti buufatan waraana qabu jechuun irra deddeebiin odeeffannoo sobaa kennaa turaniiru jechuudhaan gabaasa sana waakkateetti kan inni jiru jechuudha. Israa'el Eertiraatti buufata waraanaas ta'u wiirtuu basaasaa hundeeffachuun kan beekamu hin jiru jechuudha. Dhimma sanallee waakkateetti kan inni jiru. Gaazexaan Israa'el Haaretz jedhamu ammoo waggoota 10 dura dhaabbata xiinxala dhimmoota nageenyaa Tiraatfoor Global Intelligence jedhamuun gabaasa hojjetanii Israa'eliif Iraan Eertiraatti buufata waraanaa hundeeffataniiru jedhu gabaasee turuun isaas ni yaadatama jechuudha. Kun immoo Asmaraan garuu buufataalee Israa'el akka Iraan daangaa ishee keessa hin jirretti ibseetti kan isheen jirtu jechuudha. Biyyoota lamaan alattis ammoo Masrii Eertiraa buufata waraanaa jiraachuun karoora qabdi gabaasni jedhullee baheetti kan inni ture jechuudha. Haa ta'u malee maddi oduu mootummaa Tarkii Anaaduul waggoota dura maddee waraana Masrii eeruun Misriin biyyoota biraa keessatti buufata waraanaa ijaarrachuuf karoora akka hin qabne barreessee turuun isa immoo yaadannoo waggoota tokkooti jechuudha. Egaa akka AP'n gabaasetti ammoo suuraan saatalaayitii wabeeffachuun United Arab Emirates buufataaleen waraanaa Asab irratti ijaartee turte diigaa jiraachuu AP'n gabaaseetti kan inni jiru jechuudha. Associated Press jechuudha. Egaa Abu Dhabuun wirtuu waraanaa kan humna Saudiin durfamu cina hiriiruun wayita finciltoonni Huutii Yaman keessaa waraanaa turanitti meeshaalee waraanaa gurguddoo fi loltoota waraanicha keessatti hirmaatan deebisanii fayyadamaa akka isheen turtedha kan kaafame. Egaa dhimmi Israa'el buufata waraanaa Eertiraa keessaa qabaachuu dhabu akkasumas immoo haleellaan buufata doonii Israa'el ka Eertiraa keessa jiru haleelamuu ka warri TV Libaanoonii fi Almaahidiin gabaasan Eertiraan soba jechuudhaan waakkatteetti kan isheen jirtu jechuudha. Kun dhimmoota ijoo keenyadha. Walumaa galagaa dhimmoonni ijoo wirtuu miidiyaa guyyaarraa kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lalisaa Alamuun ture nagaatti.